بريد ما ريت ما نرجع تليفون ركست تليفون إيشا وانا بس قلت يفهم فيت وانا بس قلت فيدي سنيف وان فيدي يو فيدي دبي لكن سيدي سبيشال سيدي تنابا أي أتوما فيا قبل نعم تراد أي برجع شلون كمان نيتا أكشف بروتي كده شمبروت شغله كذا سمير فيجان كذا أفوت سودا فوتي سودا أكسب كونيت كذا سمير Kobul kulun harus jalatan melbalasat bani tak isi gata jurunatin tolle Halo, butuh mak? Ya isi itu. Oke sih di raja sana suci kota nih. Besar betul itu nih. Oke kesana aku nggak bukan. Ayo awak jual mana nu jira kota. Soalnya aye tole aye okay naget sina أكم بطوة طيب مجالك طيب نفترض يا شباب طيب قالوا وشيء يصير دودو همانا مارن أكيد تكراك نبأي ركزات كسي لترى هذا يروتي والكباتي تكراك هنا سكتة إنس يدودو جرا تو تدودي سكتة ونرابوس ونرد ديبس ونبأي ينو ركزات راجع خنا موتوما ما يرتو سنيفو موتوما ما يرتو في موتوما دوران دكتوري تكنا نفتيون في موتوما تفرد ماله أكلوا تقول إنه أكلوا تقول داعي مفرد بيته سنيفو تراكم قبل تطمن سر كيسين ومن داو مشان سنتي كتير مشان سنتي نكان سنتي بوتما بوتو كل سنتي أشورا خنون دنيا خبلا قالوا كدينك تيران أورامون بوتتو موتوما هو اللي فين الجتة مشاكل تكور قرصية تكجبروسة تكهيرة تكتمساسة أكلوا نقولوا فر موتوما روتوفي كانوا تقدابن نوتو قدابته سنيفو يادينا أكمل دوري أتو بوتو ماريت Akkuma beekamu
namni hojjetu gufuu fi gufaatan dhabu. Mootummaanis hojiin isaas asirrattiidhaan qabeenya kanarratti hidhaan jireenyi mootummaatu jechuudha. Kana waan ta'eef jecha oobsuu barbaachisa. Bakka silaa duraan gibira itti kafalu caalaa daddabalanii hafitanii malee nuti ogaa meeshaa buufnee akka nu baasutti gatii magaalaa ol kaasnee maamiloota keenya kan nurraa fudhatan jumlaa hogguu baasnu gatii nageedhaa hoggaa muduu jechuudha. Dabalamuu qabu. Sababnis karaa kan bakka itti gibira kafalaa dhufnetti taftiisha adda addaa irratti gatii nu kaasatti ol kaasaa dhufa mootummaan jechuudha. Nutooree kasaaraa fi gatii akka ol kaasuu yoo ta'e ayyaadamu. Inni akkuma inni jedhetti sirriidha. Waan inni jedhe suni maal isin fakkaate amma yeroo karaa dhufnu kanatti sakatta'iinsa hedduu yegguu adeemsisa kan biyyaa dalaguu fi kan mataa isaatii dalagatutu baay'ata. Irree hedduu immoo kan biyyaa yookaan kan sabaa odoo hin taane kan garaa isaa qofaaf dalagatu waan baay'atuuf dirqama bifa amma ittiin dhufne kanaan yoo nagaheen ittiin dabalanii rakkisaadha. Maal jennaan nuti kaampaaniin keenya kun wanni gad dhaabbateef yookiin kaan ammoo wanni deemaa jiruuf garaa keenya osoo hin taane lammiin teenya akka beela jalaa yookiin kaan ammoo hiyyummaa jalaa baatuuf fooqii gurguddoo magaalaa gurguddoo tana keessatti magaalaa nuti handhuura keenya jennee abdannuu tana keessatti kan laallu fooqiin Oromoo takka hin jirtu. Garuu nuti garaa keenyaaf yookiin kaan ammoo if guddisoo osoo hin taane fooqii biyya kana keessatti gaddaamnee maquma Oromootu handhuura teenya jechuu ibsachuu. Saniifuu kana waan isin dhibaabitti gatiin itti heddummeessanis hanga mootummaan nuuf ta'u gaddaabbanutti obsineetu bira dabaluu qabna isiniin jaa. Saniifuu wanni isin yaachisaa jirtu akkuma duraanitti itti fufaadha. Meeshaa hiraadha, jabaadha. Jaalatattis ni nima gammachuu keenya kaarraa kana sadiifuu akkamitti ammeesi? Ani jaalataan kun natti hin tolle. So dhagahuus baate dansaadha jedhee jaala. Jaalataan namaan akka gaarii jaaladhu bara. Ragaasaa uuma baas dhugaa baana. Jaalataan nama biyya tana keessatti akka keenyaatti guddachaa jiru. Guddina kanarratti akka hayyaatutti nu gargaaruuf natti fakkaata. Hello yetta, hello matageeti. Akkamitti meeshaa sun isaaf seenti? Isin akkamitti karaa gubbatti qabuu dadhabdanii haga meeshaa sun isaa gabbuututti. Dalagaa keessa dalaguu hin dandeenye jechuudha. Wanti xiqqoo akkanaa tan dalaguu yoo dadhabdan taate naafi maatii nama silaa dalaguu danda'u edda bakka buusaa. Dadhabdanii jirtan isin. Takkaatuu meeshaan keenya akka isaa kana seenteen beektu. Meeshaan keenya seeraan akka meeshaa isaa kanaas buuteen beektu. Isin rafu jirtanii guma baasnu duubaa dhufeetiin qabeenya nu olkutu jira. Qabeenyaan inni nu olkute taanan morma keessan akka isin irraa kuchisiisu beekaa. Yoo ka dalagattan taas seeraan dalagadha dadhabnaan hin natti hima. Namni dalaguu dadhabu hin dhabamu. Na dhageettanii amma jiraachuu ka barbaadan taate daddaftanii amma meeshaa buute kana meeshaa akka duraanii caala bu'eef amma meeshaa amma buute tana akka isiin gurguramne beeksisni garaagaraa akka hin deemne miidiyaa guddaa TV guddaa kan irra dhaqaati jalqaba akka keenya meeshaan keenya beekamu gochuu qabdan. Yoo ka isaan dura godhee beekadhaa waan isin godhu gaafsan beektan amman tana keenya isa dura akka beekamu godhaa ka isaa akka hin beekamne fiigati qaqqabaa akka hin gurguramne godhaa. Meeshaa keenya dura advertaayizii meeshaa isaa argee jennaaf dhageettan isin gadi fitadhe. Ayyee. Dhugaadha gaafa kaampaaniin keenya kun kuftee lafa geessallee kana ol qabajee abdaddoon tokkichi ni nan qabu jaalataa qofa. Saniifuu gammachuun harkadhe kana isaaf himuu kiyya dirqama. Saniifuu waan biraa waan dhageesse qabdan. Isiniif ta'uu mala meeshaa armaan dura qabamtee jirtu sani ani shakkii hiyyiteetu isa jechuun gati. Lakki. Okay, lakki jennaan rakkoon qabu kaampaaniin keenya arraan tana waan meeshaa yookiin kaan ammoo gammachuu guddoo argateef jecha
Etenu yookiin kan ammoo saabota akka laaqana sina feeruun barbaade akkami dubbitan irratti Dansa. moo dalaga jirtan. Dalaga wayii hin qabna. Okay, ayah guyyaa biraa koona dalaga dhimma ayah. Rakkoon qabu. Ayah beekti. Ayyi nagaa. Okay. Jawaa dagaroo adawwiin ta'e tummaatee jirti. Ayyi. Deemaa. Hello Jalata. Hello, Gumabas kay. Akkam. Nagagawa, nakamat. Meeshaan dhuftee jirti bar. Ha? Meeshaa sisene. Baga gammadde ka. Eegaa. Sanii warraan tana gammachuu guddaadha. Gammachuun xiyya yoo nufi fi qoodne inni fi qoodne jedhee si bileera. Namni namira dhaabbatee hanga ammaa kaampaanii xiyya kana bika guddaan naa ga'u yookiin kan bika guddaa akkaan ga'u hafaru si qofa malee nama biraa hin jiru. Tanaafin gammachuu kiyya wajjin qoodana jedhee si bilee. Sanii waa hunda wajjin haasofnaati ol beekne. Aye, Olimba. Tole gayet Olimba. Tole. Okay. Yoo akka killeetti dhagaa siin cabsine yaa Gumabas an dhugamaan jaalataa miti. Ol ba'e jedhaa iyyuu nama. Sena. Baga maddaa'u. Baga. Nagaya. Jirta. Baga. Gamji. Hayye. Akamat. Nagaya gila biti. Gammachuu kiyyaati. Baga gammadde sin jaakaa maas jawaa. Walumaanuu baga gammadne gaa. Meeshaa ajaa'iba seenaa sanii. Bareeda baga siseen. Akkaan itti rifadde silaa garte. Maaliif jennaan meeshaa kana mootummaan tunis mootummaa badduudhaa beekte. Tarii haratti qabdee yoon fi ashuuranitti ol guddiste yookaan qarata sanjeetii rifadhee ture. Garuu ijoolleen nis jabdu ijoolleen naafdaniidhu. Jabdu seeraan siseen. Akkasitti meeshaa akkuma ta'eetti fidanii ammaan tana TV irratti beeksisuu deemaa. Bareeda. Akkasii. Osoo silaa osoo si taatee TV biyya keessatti miti ka addunyaa irratti beeksistee natti tola. Mana tuunis banumaan beektaa akkuma guddina ta'e. Sirrii namni guddina namaa jaallatu. Fiifuu guddata. Fiifuu dhugaa ka'e. Akkamitti godhe asii biroo meeshaa si biseen neetoo. Homaa jedhu dhufne. Ni dhufa ka'etis. Dhufu jira karaa jira. Itti aana keeyyumatti aana. Karaa jira. Arraan tana kaa gammachuu kiyyaaf. Laaqana yoon fi seera akkamitti. Isa naaf firta. You can't see a surprise si bine wayii. Hayyee. Yaa. Eegayyatti haa ta'u. Yaa adeemu. Adeemu. Tarmaafis yaa. Tole. Hayyee. Okay. Yoo qottu haa. Kanaafin laaqana mana siyaafeeruu fudhadha. Mana kiyyaa suuta akka adeemtee beektan. Rakkoo dhaqeen beeku. Arraan tana tanaafin mana kiyya siyaafeeruu fudhe. Adeemnee hojii haamee. Atummaan feena. Maara kiyya. Welcome. Argatee. Akkasii. Galatoomne. Ayyee. Affeerraa kiyya.
Seni. Assalamualaikum. Oh, maashaallah dha manni keessis bareeda. Khengoo malee. Kamatti geengeen ni caala. Akkami hojii naamishuun daleeduun keessumaa akka gaariitti si hojjechuu jirani. Seeraan dalage. Meeshaan gaafa jiru qofatu iyyuu xiqqoo akkana tattee malee tuunni seeraan daleeti. Akkasii akkas taanaan bareeda. Meeshaa gaafa jiru sanoo akkam goote? Meeshaa buusnee jira sanis amma kalaas fe'amuufi. Fe'amuufi? Ni jechaa bareeda. Ni deemanii fe'amu. Leensa! Leensa!